Alo salan ashamar kafuni kabajamtoota fi hordoftoota kenna egaa keessummaa kabaja akkasuma xiinxalaa mul'ii gadi Dr. Ridii Adam akkasuma mucaa gurraacha yookiin gurraachummaa isaatiin nama boonu asli yookaan maqaa isaa wanti maal jaanii black man qabadhee isinii dhufee egaa wantoota cimaa ajaa'ibaa kanarratti seennee haasa'uuf deemna isin hunduu share godhaati wal biraan gahaa isiniin jedha baga nagaan dhufte Bagana gaya noide. Ega me maka keetiif warroota simbeene jira yookiin kasi beeku jira me irra deebiiti reediin eenyudha reediin nama akkanaati takka goifme warroota na beeytaniif ani anuma warroota nan beeyneef immootu Profeesara Mudhii Gadii Reedii Adam jedhama kan argamu asuma biyya Chaayinaa kana keessa magaalaa Maadii keessa jiraadha akkasitti na bara. Okay, xiinxalaa mul'ii gadi biyya Chaayinaa magaalaa Maadii keessa jiraata akkasitti quba qabaadha. Egaa mee Black Man atis mee okay Mr. Salim duraan dursitee miidiyaa walabaa kanarratti na affeeruu keetiif galatoomi itti aanu immoo namni dhalatee lafa kanarra jiru Dr. Asri wallala jedhee hiyyaadu yoo kan hin beekne jiraate ani Asri yookaan Black Man jedhama. Black Man bakka itti dhaladhe asuma mana ijaazaa kana. Okay, iddoon itti dhalate mana ijaazaati inni ammoo biyya Chaayinaa magaalaa Maadii jedhamtu keessatti dhalate akkasuma baga nagayaan dhuftan jedheera deebi'ee isinitti hima mee waa'ee gaafiiwwan tokko karaa toora sooshaal miidiyaatiin dhufaa jira gaafii kana mee dursa xiinxalaa mul'ii gadiitiif kenna mee waa'ee gabbara dubartootaa irratti namoonni baay'een falmii godhaa jiranii wanta san akkamitti ilaaltame akka nama xiinxalaa mul'ii gadii takkatti akkuma rabbiin uumetti jumalamaan ilaala wanticha okay TV keessan kufuu keessaniif nuuf kolcha ani jalamaan laalaa beeyte akka namni kamuu jalamaan laalutti waa'een gabbaraa kuni bootas qaba adeemsas qaba kutaa Oromiyaa keessa bakka hundallee hin jiru bakka jirutti illee mootu seera qaba seerri inni jiru tokkoffaa shamarran kennama wanti isaan gara ambaa oofaa jiru kun rakkoo gabbaraa kanarraa dhiirri kenna gabbaruu dide shamarran ta'e immoo gabbara malee heerumuu dide tokkoffaa gabbarri kun miidhaa qaba ani shamarraniif hin hima because dhiirri tokko shamara takka gabbaree gaafa fuudhe gaafa manaan gaate mallaqa isaasan laalaa wajji jiraata malee isii hojii laalu yogguun jiru kan ammoo halkan yeroo akka tasaa wal bira cicciisuun hin jiraa mire mallaquma isaa san irra bayeetuma malee akkatti isii miti beek maali birriitii jedha gadi bu'uun hin jiru walirra bu'uun hin jiru mallaqa ka tolaa hoo wanti yaana jalaan dhumtu jedhesuu ta'usata jechuudha siigalee amma dubbiin mallaquma ofittuma irra deeme okay beeta waan kanarratti amma osuma kun jiru karaa jalaati waatu na ergame wanti na ergame maali beeta yoo ka gabbaraan fuunu gabbara 100 yookiin 200 itti baasnee fuunu mucattiin tun beenzila nuuf hin caantimoo yookiin warqii wanti nu jetti warroota jedhanii amanantu jira mee nama kanniiniif yaada akkamitti dhugaadha jettamoo isooba jettaa tuni salphaadha bar warroonni akka tasaa dogongortanii mallaqaan bittan nabsee teessaniin taphattanii maaliif isii sana abadan hin jaallattan
sababni isin ittiin jaalanne maal inni waan kana mallaqaan bitta waan ta'eef mallaqa keessa san jaalattan malee isirraa jaalala tokko hin qabdan osoo amma fakkeenyaaf warri amma mallaqaan hin fuune warri jaalalaan fuudhe jaalala jechuun mallaqaa waan hin bitamneef diyaamandiin bituu hin dandeessu yeroo diyaamandiin bituu hin dandeenye kana gadi dhiisuuf feetu ka mallaqaa kunoo mallaqa jettaa yoo kasaa yookaan mallaqa kasaaretuun gatafaa jettaa jaalalan jaalattuun ariita jechuun waan mallaqa keetiin bitte san yoo irraan argatin yogguun akkana jehummootu waan tokko fakkeenyaaf makiinaa hiyya tokko mallaqaan bitee ka'ee mana dhaabaan oolu oofa oola guyyamaa hin oofa kanaafuu kunillee mallaqaan bitee guyyarra yoon oofin jechuudha guyyarra yoon oofin diduu dandeettamma fi fakkeenyaaf dadhabee ani faa jechuun hin dandeessu inni immoo nama mallaqa isaatiin biteemi oofuu qaba guyyaadha laazimka birri waan biteef birriidha oofuu jedha oofuu qaba jechuudha. Isiin immoo oofisa kanaan gommaa fixadhee nadhii jettiin guyyaa tokko tokko. Gommaa fixatullee ni jira qaba. Makiinaa bitee akkamitti bira bulaani. Egaa xiinxalaa mul'ii gadi xiinxala ofii kennanii jiranii egaa mee nama bilaak maan ta'ee gaafii makana deebisaa fi mee atis gaafii waa'ee gabbaraa kana irratti mee ilaalcha akkamii qabda? Ani Oma hedduullee waan kana hin ilaalle maaliif jennaan nama yeroo baay'ee waan biraatirra turedha. Kanaaf gabaabumatti kun haalli gabbaraa kun dhugama rabbiititti ulfaatadha. Rakkoo gabbaraatirraa kan ka'e yeroo ammaa kana shamarran kennallee ilmaan dhiiga ofii saba ofii bira darbanii alagaa of kennaa jiru jechuudha. Mallaqaan sobamanii dhaadannoo amma shamarran kenna warroonni sammuu qaban jajjaboodha jennuun warra maal jedhuntu jira ilmi dhiiraa Oromoon mallaqaan qabdu Oromoon ganaa dalagachuu feetii birriin qabanii jaalalan beekan jedhanii rakkoo arabaaf of kennu baangaaliif of kennu waan akkasitti mudataa jira waan ta'eef dhimmi gabbaraa kun sirriitti yaadamuu qaba irratti dalagamuu qaba ta'us sanee gadi bu'uu qaba yoo danda'ame mootu intala Oromootiif ilma Oromoo bilaashumatti yoo nikaa walii hidhanillee bareeda jedha akkasitti ilaale. Egaa bilaakmaan galatoomii mee gaafii kana irratti karanaa karaa xiinxalaa mul'ii gadiitti dabarsaa. Fakkeenyaaf dubartii mucaan tokko dubartii tokko ni jaalata mucattii takka jechuudha jaalatee garuu warri isii maallaqa gabbaruu qabdaa jedhan mucaan kun yeroo kana maallaqa hin qabu garuu ijoollee lamaan jaalala dhugaa waliif qabdi. Yeroo kana yoo hin gabbariin mucattii tana hin fuudhu jechuudha maaliif warri didee jira mucaan kun eessayyuu seenee eessa seenee haa fuudhu maallaqa gabbareeni booda ammoo jaalala dhugaatu dhufamoo jaalala sobaati. Kanaaf asirratti yoo jarri fakkeenyaaf dhugaa wal jaallattee warri mallaqa malee ka didu taate waatu jira fakkeenyaaf amma isiin sababa inni mallaqaan dideefsaniif jecha warri mallaqaaf dide saniin jecha isa dhabuu hin qabdu maaliif yeroo namma yeroo dimokiraasiitti lammaffaa rabbillee dimokiraasii nu kenneera warri kee haati abbaan kee yoo si gurguruu didde wajjin kuti yaa bakka maa inni shariyaa qaadiin maaliif dhaabate hojii kanaaf himi wajjin kuti abbaa kee haadha keetti jetteen didiin abbaa fi haati kee ofiisi fuutu ofiisitti hin heerumtu jechuudha osoo amma haadha wayi nyaataaf dhugaatii dhabne haadhaaf abbaa teenarra qabaanuuf wal godhuutu hin jirre beekte kana waan ta'eef jechuudha. Xiinxalaa mul'ii gadi jechuun saayinsii nu barannetu kana laal warri saalfattan ija qabadha warri saalfattan ija qabadha saayinsii nu barannetu tana kana waan ta'eef jechuudha kana waan ta'eef yoo dhugumaan jaallatte wajjin deeme dubartiin mallaqa barbaaddu immoo dubartiin mallaqa malee dhiiratti hin heerumne deem mana baankititti heerumi baankiin si haa fuudhu maaliif ree mallaqaa meeqa barbaaddu mee odoo amma bar rakkoodha bar dubartiin tana gowwoomtee mallaqa barbaadde malee osoo mana baankii ho'i seensanii fudhadhu kun hunduu keetti garuu dhiira waliin argitu yaani mallaqa san keessa gangalattee maal gootiree oli seenu inni mahumaa gochuu hin dandeessu dhiiruma wayya laal dhiira siif wayya mallaqan filatinii birrii jechuun xeezadha xeezaa jechuun maal fixeensa laal fixeensa ganamaati mallaqa jechuun wajjin dalagadhu jaalalaan akkasitti hojii jiraadhu malee maasii birrii qiyaamaa qabrii ittiin hin seentu jaarsa kee qabrii hin seenta garuu si qaabata gaafa gadi duute sii galee. Okay, xiinxalaa mul'ii gadi akkuma beekamu maqaa irraa yoo kaasanii ilaaltan xiqqoo waan barate waan ta'eef qabatamaa immoo barumsi isaa waan san irratti ilaallatuuf gadi bu'ee barsiisa waan ta'eef hin saalfatinaa jechuu barbaada. Don't afraid. Na mee karaa Black Man gaafii biraa isa gaafadha waa'ee dhimma galumsa abaa'oo yookiin warroota wobootiin wal qabatee maroon wanti wayii baasee jira akka abbaa gadaa yookiin warroonni abbaa gadaa warroonni haadhotiin siiqqee akka ittiin ergamne ibsa baasee yookiin sababa beekan gulummaati beekan gulummaa irra gadhiisan na fakkaata
mee kanarratti yaada akkamii qabda warroota amma tana buutiin isaan dhabamanii abbootii gadaatii fi haadha siiqqee kanaan wal qabate yaadni ittiin qabdu maali eenyutu gocha kana dalageettee yaadda? Kana akka yaada dhuunfaa kiyyaatitti yaada dhuunfaa akkan yaadutti tokkoffaa abaawoon tun abaawoo gosa hedduutu jira. Abaawoo saba ofiitiif Oromoof Oromiyaaf umrii isaanii guutuu muka keessatti bosona keessatti dararaa hedduu arganii haga amma haga har'aa lubbuun isaanii ka darbees dabree kaafee hafes jira. Inni biraa mootu abaawoo Geetaachoo Asaffaattu jira. Inni biraa mootu shanee yookaan shallee warra jennuuntu jira jechuudha. Shanee yookaan shallee. Shanee yookaan shallee seef godhi. Kana gabaabumatti amma warri haadha siiqqetii fi abbootii gadaa ukkaamse warra shanee yookiin shallee jedhaman sani hattoota warra baankii cabsuu baran warra dhalaa takkitti nama 10 gudeeduu baran warra jaarsolii biyyaatii fi abbootii gadaa ukkaamsa yookiin manguddoo umriin isaanii 80 tana dura tumuu dararuu turan san jara keessatti ramadamu woboon dhugaa abaawoon dhugaa kasaba ofiitii fi Oromoof Oromiyaaf bahe dhaamsa ummata isaatiif abbootii gadaa dhaganii galanii jiru. Woboo dhugaa jechuun ka ummata isaa dhaga'uudha. Woboon immootu kijibaa ka garaa ofiitiif qabsaa'e ka diinaaf dalagu mootu warra abbootii gadaa haadha siiqqee ukkaamse kana kuni karaa kamiinuu fudhatama hin qabu. Haadha siiqqee ukkaamsuun abbootii gadaa ukkaamsuun karaa kamiinuu waraannummaan addunyaatu osoo ka'e haadha siiqqeetii fi abbootii gadaa waraanni dhaabatee dabarsa. Haati siiqqee abaartuu hin argatti. Eebbiftuu hin milkeessiti jechuudha. Abbootiin gadaas akkasuma. Jaarsoliin biyyaa kunii fi abbootiin gadaa kunii haati siiqqee araara isaanii fi ummata Oromootiif biyya saniif nagaya buusuuf malee haa isaan ukkaamsaniif yookiin reebaniif yookiin tumaniif achi hin dhayne jechuudha. Kanaafuu wanni akkanaa kun safuudha waraana tokkorraa hin eeggamu ilma Oromoo tokkorraa hin eeggamu ajajaa waraanatii miti jaalmarroon yookiin waraanni isaan durfamu parsantiin 90 hafe ka jedhan sun karaa biraatiin waggoota 5-4 dabran kanan abaawoon eessa jiraa nuu birmachuu qaba yeroo jedhanitti eessa turan dharrammootuu ka haadha siiqqee ukkaamsan ka baankii cabsan ka abbaa gadaa ukkaamsan kun waan nama yaachisuudha waan kana gadhiisuu qabanii sirriitti yaadamuu qabaa waan jedhuun qaba shaneef shalleen. Okay, xiinxalaa siyaasaa Blackman yaada ofii kennee jira akkasuma xiinxalaa mul'ii gadii Dr. Riidii Adamitti deebi'a. Mee gaafii kanniin keessaa baasee karaa gaafii jiruu isaanitti furadhaani mee xiinxalaa mul'ii gadi duraan mee wantoota daa'imummaa keessa yeroo daa'imummaa keessa namaan wal jaalatu jira nama jaalattii danqaraa wanti dallaa fa'aa jala deemu jira maali mee mudannoo saniin si wal qabatee si mudatee qabda. Umri magiyya ganama gaafuma dhaladhu mudhii magana xiinxalaa ture ganama warra jechuudha. Maaliifi kun rakkoo miti jechuudha yaani rabbumatu uumamaan namaa kenna nama hundaan kennu ganama gaafuma xiqqaatirraa waa'ee mudhii kana xiinxalaani dallaala ture ture. Mudhiin bakka kamisi? Mudhii jechuun warra asii gadi asii ol jechuudha. Jidduu kana lamaan. Waan amma fakkeenyaaf handhuura jechuun Finfinneen beektamii? Finfinneen handhuura isaatti Itoophiyaallee Oromiyaallee. Mudhii jechuun immootu qaamota namaa keessaa handhuura jechuudha bakka mootummoonni gurguddaa itti argaman. Hiikasaa yoo barbaade. Bakka gootonni meeqarratti dhuman bakka laal addunyaan tun mangistirraa maasiin jedhu yaani waliigalaatti addunyaa kanarra wanti olaanaan mangistootumaa fi warroota bebbeekamoo sheekolee qeesii sheekiin jedhu qeesiin jedhu ulamaan jedhu ambiyaan jedhu walumaa galatti horiillee hagaa waan hamba'utti laal warroota itti dhume jechuudha. Walgaya. Bakkoota itti dhuman malee kun dirree qabsooti bar. Dirree qabsooti. Addunyaan tun odoo inni jiraatu baatte qaata bilisa baati beek. Wanni bilisa baasuu nu dhoorge mudhii kana mudhii ana madiniin jedhan. Amma xiinxalaa mudhii gadi yoo naan jedhu mana tuffatu fa'aa jira. Bakka kana xiinxaluuf barumsa guddaa nama barbaachisa maaliifi addunyaan bakki itti ol koloneeffatte bakki itti irratti ol fitte bakki itti ol gurgurgataa turte bakka tana. Bakka tana. Gaafuma Haayila Sillaaseen fa'aa wannoo milinikeen fa'aa laaltu. Bakkuma tana irratti ol gurguraa turani biyya ta'e na waggaa 150 ka gurgure maaliin. Nama waa'ee waraana waa'ee dhukaasaa jecha haasaa jechuudha. Mudhii tana biyya gurguraa ture. Mudhii jechuun akka laayyootti ilaalina nama tamaareef mudhiin bakka wanti hundi itti ol fixu dhiirri irratti ol ajjeesa dhalaa irratti ol ajjeesa haywaanni olitti bu'ee irratti ol ajjeesa. Akkanaatti hubadha hiika kun jechuudha. Akkasee.
bakka dhiirri itti dhumte qabsoo dirre. Egaa mulli dhugaa himuudhaaf bakka qabsaa'onni meeqaa gootonni meeqaa itti dhuman. Mee an fakkeenya siif hima. Goota kennaa ka jettan namoonni meeqa. Eessaa dhufe tokkoffaa. Mudhii dhufeemi. Kan mudhii dhufe irratti immoo bakka saniin hanqataa dirreessan. Hin hanqatu. Hima dhaqa. Yoo tanaa nama meeqatu jira waan safara sanam dirreessan jechuudha. Anaaf si tostaara malee dirreessanii nama baay'ee taphataadha. Addunyaa kanarra yoo jabaate tiriliyeneera. Ka jedhamu dirreessan keessatti taphataa jira. Wal ajjeesuuf illee. Dirreen tun nama hundaafuu qabsooti nama turraa wallaale malee. Social media kana namni guyyaa ammaa wal fixa. Dirree matanaaf wal fixa qabsoo sababeeffatee sobee jechuudha. Ani ka jedhu fakkeenyaaf kun yoo fakkeenyaaf fudhanne Finfinneen kan Oromiyaati miti. Kan Oromiyaati. Handhuura Oromiyaati. Oromoon isaaf falmaa jirti. Falmaa jirti. Mul'ii tanas kennaa ka jedhanii isaaf falmanii ni jirani. Addunyaan cufti waanummaan Oromoon tun teenna wanni jennuun maaliif akka mudhii tanarraa nun ariineef. Akkan ariineef. Kana gaa wanni beekuu qabdu bar lafa teennarraa si dhiibuu jechuun lafa tana maalirraa gootaati odoon fakkeenya nama biyya tana keessatti bakka itti mudhii jedhu yoo argadhe maalirraa godha lafa tanarraa boruu gatee du'a. Bakki haala mijeeffatuuf jecha Oromiyaan teenna maaliin teenna jenna bakka mudhii tana mijeeffatuuf nuun qabsoon kan waa bar fakkeenya wannoo laal fakkeenya amma Siiriyaa amma olfitti uummanni Siiriyaa kun maaliif olfitti amma warroonni wannoo faranjii kun itti seene waa'ee mudhii kanarratti ifaaf bilisatti waan barbaadan godha jedhan jarri immootu lakkii bakka mudhii tana dhokanneetuma dalagatu barbaadna amantii wal qabsiisee dalagatu barbaadna kanarra wal fixan garuu amma namni lafa noorkaachi dhiibee kanas deebisee jedhan siyaasa jechuun waa'ee mudhii kana hangirii ergitee ergu baatte dirree tanarratti isin hunduu halkan wal fixaa bultan. Ya, baay'ee dhugaadha. Dirree mul'ii. Nee, asumaan qaxxaamuree gaazexeessaa dhiifama naa godhi hangirii kanatti gaafadha. Profeesar Reedi mee waa'ee mul'ii kana bal'inaan nu ibsitan. Warroonni hangirii ol darban yookiin aaraa jiran kun dhimmi mul'ii kun isaan ilaallata itti fayyadamanii. Qabani. Ini ilaallatan. Warroon nama hangirii ergu kuni waa'ee mudhii isaa inni ilaallatu bira taranii jiran qabsoo tana keessatti kufanii keessatti cabanii ekspaardi ta'anii jiran jechuudha. Waa'ee mudhii tana ta'anii tuma hinaafuu yoo taate malee qabsaa'uu hin danda'an qabsoofsisuu hin danda'an ekspaardeet dhaabbateera jechuudha tajaajilaan ala ta'anii jira. warra qabsoo kana keessa jiran warra butute warra butute yaani warra professor enno baklaawan taljiile jedhuun taljiilee sani kulo deema baklaawa bira baklaawa sini madaawwa san warri taljiilee doktor baklaawa bira dhaqaatini taljii maal akka ta'e kasaa dhiifama rakkoo teeknikaatu nu mudate kaameraamaanii kennatti xiqqoo dadhabina kaameraamaaniiti hin qayyaraaf shiran mudhii tana sirriitti isiniitiin tala sorry mee itti fufi maal irra dhaabbanneeyyuu waa'ee mudhii irratti kanaafuu amma waa'ee mudhii kana irratti wanni itti aansuu qabu maa inni warroonni mudhii kana qallaalitti ilaaltanillee hin dogongorinaa lammaffaa wanti isinii dhaabu maa inni mudhii tana immoo dirree qabsoo fokkattuu ta'etanii ittiin hin taphatinaa qabadhaa mudhii tana jabeessatiniin irratti du'a addunyaa mootummaan meeqa keessatti du'ee beeka irratti du'ee beeka jechuudha. Abiyyillee maalillee lammallee jawaarillee doonaald tiraambillee waan tana irratti ni du'a namni hunduu. Rabbii tokko jamalee waan tana irratti doon hin duune hin jiru haqa waan hamba'utti. Doktorummaa tanas baradhaa barumsi tun isin fayyaddi. Yeroo wal barsiistanillee immoo amma waa'ee mudhii gadii kana doo barsiisuu barbaade sila baay'ee barsiisa. Sila yeroon yoo naa kenne boodarra barsiisamee ammaaf gaaffii itti aanutti. Okay, xiinxalaa mul'ii gadii waan xiinxalaa daa'imummaarraa ka'anii baratan waa'ee seenaa isaanii irra guddatan irratti qabsaa'an irratti madaa'an irratti citta'an irratti waa hunda ta'an. Waan yaadadde qaba gaaffii na gaafatte keessa hin deesne duraan maal turtanaan jette dallaala isiniin jee dallaala guunjoo nama birriin characharu osoo hin ta'in yerootti qeenya kiyyaatitti ani barataa yeroo turetti namoota xiqqoo naannoon ani itti guddadhe magaalaa xiqqashoo wayiiti durriyyellee numa jirti shufeertota hojii walitti dhufeenya qaba na erkan qalaa takkarraa dhalaa takkatti na ergan nan xiqqaa waan ta'eef silkiin hin jiru dur silkii waan hin jirreef ebaluu deemi naa yaami akkana jedhiin akkana yaaniin nana karamellaa naa ga'e naan dhaqe bara ebaluun akkana siin jee birrii hagam baay'atu tokko kiisii qabaadhaan kama inni hin qabne kana jedhiin naan jedha ka birrii hagam baay'atu tokko kiisii qabaadheeni fuudhee makiinatti xalaw yoo godhe achumaan wal xalafanii barsiistuu barsiisaaf jannajjanaa ture
waan baay'eedha bakka yaani waan dalagu tokko dalagaa ture mallaqa irratti hin arganne malee. Qabsoo tana keessa muuxannoo guddaa qabda jechuudha. Muuxannoo guddaa qaba. Osuma jedhu dirree tanaan illee itti lixee har'a jira jechuudha. Amma jaartii baay'ee qaba isaa kanatti. Okay, mee yeroo kanatti amma akkuma nu himte jaartii baay'ee qaba jettee mee lakkoofsaan baay'inaan meeqan ta'an? Biyyoota addunyaa kanarra nama Afrikaa keessa 56 jira. Biyyoota 56 keessaa tokko qaba hunda. Takka 56 jechuudha. Ka dhufan immoo muraasa. Warra koko. Okay, akkuma beektanii yaada isaanii nuu kennanii mee Black maanitti jijjiira mee atis mee mudannoo yeroo daa'imummaa keessa dartee yookiin amma xiinxala har'aa kanaan kasi gahe namoonni gurraachummaa kee kanaan si qeeqanii daa'imummaa keetirraa ka'ee mee waan akkamitti sirra gahaa ture? Kun daa'imummaa kiyyarraa wanni narra gahe yoo jiraate waa hedduu narra hin geenne garuu waan si ajaa'ibu keessa gaafa dura jawaala samsingii jedhan kana bitadhu. Samsingii kana bitadhu ani nookiyaa xiqqoo san bare asii gad tuqanii heloo jedhaniin inni gizee bilbilan asii akkana fiigee dhufaa miti? Akkana fiigee dhufa. Akkanachi godhuu wallaalee guyyaa sadiif jechuu ka jaalalleen tiyya natti bilbiltu kaasuu wallaalee bilbili kiyya okeen isaa tabalaasha'aadha jedhee tabalaasha'e beekaa jedhee birrii guddaan bitee aaree kan uummati sagalee isii dhagaa jedhee yeroo ofii achi bilbilu malee gizee isiin bilbiltu kaasuu hin danda'u jechuudha. Kana godhuu kana beeku. Wanti irraa jechuudha gattuqu wallaaltee. Akkana achi harkisuu Samsungii kana kaayoo kaasuu. Samsungii yoo kaasuu akkana kaasta. Mudannoon sun mudannoo jabaa ture. Jaalalleen tiyyamootu waan ani itti boonu yookaan tabiraa irratti janajjanu seete bilookna gootee wal dhabne jechuudha. Wallaala kiyya Samsungii kaasuu wallaala irraa baay'ee tokko natti mudannoon akkanaa kun irra ga'ee janajjana irraa hangas yesanillee adeemsuma keessa hin baradhee akka godhan akka itti kaasan akkana godhanii haloo jechuu kana abiibti yaa bareedduu kana hin baradhee haga ammaa jaalalleewwan tiyya takkittiinuu waliin lolle kanum. Okay, mee akkuma xiinxalaa mul'ii gadii jedhanitti gaafima san si gaafadha. Jaalalleewwan Facebook kanarraa oomishatte meeqan ta'an baay'inaan? Duraan dhuguma dubbachuuf yoo ta'e jaalallee dubrummaa qaban qofa jaalallee 4,000 wayi ka dubrummaa hin qabne 900 wayi akka carraa ta'e hireen azala Facebookiin kiyya waan gubateef jaalalleen guutuun achumaan wajjin gubatanii yeroo Facebookiin deebi'utti immoo guutuun isaaniitu achumaan haa kabiraatitti heerumanii haanatti mufatanii callisanii moojii yeroodhaaf amma haarawatti barbaadaa jira. Okay, mee gaafii makarraa waa si gaafadha. Jaalalaa fi dubrummaa garaagarummaan isaan qaban maali? Wanti isaan wal fakkeessu immoo maali? Jaalalaa fi dubrummaa wanni garaagarummaa isaan qaban garaagarummaarraa yoo fudhanne tokko waan intala xiqqoo dubrummaa qabdu viidiyoo akka samoonii fudhannee san si jaalachuullee yoo baatte yoo akkanumatti warri sii kenne yookiin yoo butte yookiin irra cisa yoo fudhatte jechuudha aadaan Oromoon itti wal fuutu kun hedduu jira wal fuudhu jira irra buttaa jira irra cibsa jira buttaa jira jechuudha ta dubrummaa qabdu kana sadiin keessa kafeetetti yoo fayyadamte jechuudha waan ofii barsiifattetti dubrummaa irraa fudhattee akka itti barsiifte sanitti si waliin deemti jechuudha sin leenjise. Tuun immootu tajaalalaa walitti dhuftan dubrummaa qabaattee qabaachuu baattellee jaalattanii waan walitti dhuftaniif akkuma saniiti wal fakkeenni wajjin jireenya keessanitti tajaalalaan sitti dhuftee fi ta dubrummaan qabne tajaalalaan sitti dhuftee fi ta dubrummaa qabdu ta osoo sin jaalatiin fuutellee tokkuma hin barsiifata jechuudha dubrummaan qabne san hin barsiifta ta dubrummaa qabdu san immoo irraa fudhattee barsiifta jaalala. Ta dubrummaan qabne tan ammoo duruma waan jaalala walitti dhuftaniif akkuma waan dubrummaa irraa fudhattee sitti hojii deemtan walii galtanii. Waan asiin dura dabarsite waan sitti himtee jirtuuf walii galtanii deemtan jechuudha. Haarawaa ammoo akka haarawatti irraa fudhattee balbala agarsiisaa deemtu jechuudha. Agarsiisaa deemtu. Garuu immoo ta dubrummaan qabne yoo butte. Ta dubrummaan qabne yoo butte. Yookiin yoo jaalalaan walitti hin dhufin yoo dirqama irratti walitti hin dhufin jiruuf jireenya keessan irratti dhiibbaa guddataa jechuudha. Maaliif tokko ati gida itti haasoftu
yookiin yaadan osoo hojjetan ka duraanii isa yaaddi jaalallee isa okay jaalallee duraanii waan dirqamaan sitti dhufteef isa yaaddi jechuu sammuun isii gidee tokko teettee fa'aa osoo maasii bira teettu maqaa isaa waamti yoo waajigan fa'aa mallattoo akkasiitu jira amma shamarran keenya bira osoo tasa waajigan jennaan waan sa fuudhame tasa waa kufan amma yoo kun kufe jetteetiniin amma yoo jaalalleen isii reedii ta'e ka duraanii ani yoo dirqamaan buute yoo kun harkaa kufe reedii kun Salim ko jette ati sitti dhagayama hin aarta jechuu yoo jaalalaan sitti dhufin jaalalaa yoo sitti dhufte garuu si malee isa formaat goote sitti dhufti sammuu ufii amansiifte sitti dhufti duraan waan akkana dabarsee wal ta'uu dinnee jettee waan sitti dhufteef yoo rakkoon qabu sammuu wal amansiiftanii waan dhuftaniif yoo tasa afaan keessa dhufillee irraan kaattu jechuudha. Waa'ee durbummaa irratti wantoota tokko jira wantoota amanaman tokko. Haadhu hinuka. Kana gaa. Shiilsi ni jira sila kanaan. Jiru kana. Okay mee gaafima kana xiinxalaa mul'ii gadi muuxannoo baay'ee qabanii. Xiinxaluu qaba waa'ee durbummaa kana. Gaafima kana irratti dabalee fi gaafadha. Xiinxalaa mul'ii gadi mee gaafima kana irratti sii dabala. Dubartii dhiifama daawwattoota keenya nuuf kolchaa waan dirqama wanti kun waan baay'ee nu yaachiseef haasaa nu irraa haasuu irraa waan hubatan jennee yaadna waan ta'eef. Mee dubartii dubrummaa qabduu fi kan hin qabne fuudhaaf heeruma irratti yookiin ammoo bultii ijaarratu irratti garaagarummaa akkamii qabanii yookiin boodarra ammoo badii akkamiitu jira? Haala wasaale nama laal akka itti akkaataa qaba akka isaan xiinxalaniif akka itti xiinxalu wal adda beekte. Ani maaliif muuxannoo ganama irraa waan qabuuf waan tanallee dabarsillee waan argeef ani gaawaa dhodhoo isaa tanan beeku maaliif barnoota gaafa barannu sobinaan nuun jedhe barsiisan mudhii gadi durbummaan haala lamatti ilaalamti dhiiraa fi dhalaa biratti gosatti ilaalamti wanti jechi hololli namni ofuus soba fakkeenyaaf maal jedhiirri gariin dubrummaa dubartii tokko irraa fudhatte sin dagattu qiyaamaa jedhan akkasii miti ka gaafa yoo durbummaa irraa fudhatte kan hin daganne dhiira durbummaa fudhatetu dubartii san hin daganne malee dubartiin hin dagatte akkatti dagattu jira dubartiin maal barbaaddi nama dubrummaa irraa fudhatte osoo hin ta'in nama irkaataa kenneef laal mi'a wanta isiin barbaaddu san hundarraa geesse jechuudha. Amma dhiirri gariin durbummaa jechuun bar gaafa cinqiite jechuudha azaaba jalqabaati. Maaliif guyyaa san cinqii isiin argituu fi warwaan isiin warwaattu argee jiraan isiin argine ta'a. Sii galee warwaanni guyyaa saniif sima jibbiti. Garuu yoo jaalali kee kan itti fufu taate dhugaadhaan si jaalatta amma bakki durbummaa sun jechuudha. Dubartiin ka barbaaddu durbummaa yookaan dhiiga cirtee yookaan immoo qaama dhukkubsitee fi kasi jaalattu. Kasi jaalattuun waan ofii barbaadde san fasaashii ofii barbaadde san baatuu dhiira tokko irra laal. Harakaata jaalalaa kennuufi dhiirri tokko amma dhiirri tokko jechuun akkuma korbeessa Abdulqaadir eegee bichiree gadhiisee uttaaleetuma koraa gadi bu'aa eegasi. Hin feetu dhalaa waan akkasii dhalaan ka feetu harakaata wanna jedhamu jira laal. Harakaata haasaa irraa jammaraa. Harkatti deemaa afaanitti taraa sukkuummii waan akkasiitirraa gara daariitirratti yoo gahe jechuudha amma kaasiin tokko yoo dhiitu duligooree bar duubatti deemte dura duubatti deemtee fiidee wayita kaasii dhiitu san bira geettu wayita san wanta hundoo dhiitu taate kaasii san seeran ergasii goolii sun hin galaamire gooliin eega balee qoxxorame lakkoofsisu nama goolii sii qoxxorame jechuudha yoo amma dhiirri gariinoo maal wabeeta Odo daanyaan firiish kana buufin fiigetuma kaasi dirqam godhee dhiiti. Irra deebi'a sun. Fursiidha sun irra deebi'uu qaba. Sun yoo irra deebi'e. Maanoo jedhama. Irra deebi'a. Daanyaa hin hafuufne deebi'a fuufiya. Yoo irra deebi'e immoo dura fiigee fixatee mire maal hin deebi'a. Waan deebi'u. Taphataa biraa jijjiiru. Taphataa biraa jijjiira jechuudha daanyaan seerqa. Azaanan. Kuloolaan dubbii ruka. Dubbii rukaati. Dhiifama wajjin kabajamtoota daawwattoota kiyyaa azaanu jiranii jedhumaa. Agarsiin ullee waa dhuyna. Waan akkanaati. Akkasiin ulaala warri dhiirri argitee hin beeknallee. Sheekolee walitti qabee hin darbine yaamte. Maal salphattasi? Ooy. Amma qabdan durbummaa jala argitanii hin beekne. Namni akka saalfatu nama akka beekta nama durbummaa jaan argee hin beeku. Amma. Kan inni iska ibdaayiten albaake. Kan inni iska ibdaayiten alsinjaa bar. Maraattuun katamallee nu nafne. Kooy amma
Barreeffadda takasi. Barreeffadda. Bareesaa dha koi. Qabadhu gaafa argatteef si ta'a. Waa'ee bakka ammaa bakka duraa kana fa'a. Maa inni kun angiriin maa inni? Ini angiri ini apa tuh? Ira kerabat. Warra durbummaa odoon argin durbummaalee warra dhalatu jira warra hubboon irraa fudhate kunni warra angiree argita warra dubrummaa hubboon isin irraa fudhate hubboo yookaan yaabbii harree Warra dhiiratti. dhiirri angiriin ergu Jeddumaa aartan isiin tan yara. dhiirri angiriin ergu hundas yaawaan durbummaa Waa yaadadhe. maal arti gammaddee onnee ol gurti Qabattu jabeeffadhaanii dhiiraan. qabatta Saatiin ga'e. Betara tak kau siap berapa pun lu sedih. kabaja ofirraa fuun abbo Karata kan sedih nu kau siap berapa pun. kabaja ofirraan fuun Kabaja ofirraa fuun haa ta'u. kabaja Anu aja ya gaza nak kesani. Nu sedih nu kau siap gila tak kau berapa pun. kabaja Inatti noo iniyaan. Komenti barreessa mee warri al tokko kofiyaa ofirraa fuudha isin sadinuu waa jetta. taana jedhani Azaanani karaa takka kofiyaa isin ofirraa hafuun nu wayita sadinuu. shaaworii ta'e ofirraa fuun adii tabbo Shaaworii jedhu malee ammaa miti. Hafuun abbo. geessanii Komenti barreessa taraa takka kofiyaa ofirraa hafuun ajandaa nurraan balleessini Ajanda amma geessanii jiranii dhiirri dibrummaa fudhatu dafee dulloo mallee beekamu waan mee jedhee kanumarra sii dabalaati. Jaalala feesbuukaa yookiin jaalala waatsaappii yookiin jaalala immoo jaalala miseenjaraa fi jaalalli wal bira jiran garaagarummaa akkamii qaban yookiin immoo hagamta akka dhugaadha jettee yaaddame. jaalalli iimoon jammare akkuma iimoon shabakaan iimoo kun dadhabaadhaan viidiyoo gisee hunda mul'atu dadhabbina qaba ka waasaappi immootu riikoordii dhiyaami sagalee wal jaamsuu malee qaamaan wal hin argatu warri waasaappi wal jammare sagalee maan bareedaa koo bareedduu koo jedhaniitumaan akkasumatti hafa wal hin argan warri xiqqoo wal argu warra misenjerii amma viidiyoo kanaan as baata vooyisii ergitaa tekstii gootaa wal arganii garummootu apdeet wanna jedhamu wayitu jira apdeetii si gaafata miseenjeriin kun Abdiis gaafate. ji'oo 3-4 booda ekisbaarri ta'e apdeet akkasuma immoo misenjerii yoo jammarte apdeet goota jaalala apdeet yoo gootu barnaamija bira gabbuus tasan baaftee jechuudha akkasuma jaalalli misenjerii yoo jammarte tana irraa geeffattee ootte tana qayyiitti kennite ta biraas caanta maaliif ree apdeetii ekisbaarri taateerti jaalala jechuun xiqqoo yoo xiqqaatellee nama wal beeke fi namu silkii normaaliin guyyaa takkaafillee ta'u walii dawwale amma namoonni gariin dhugaa yoo dubbanne biyyuma adda addaatitti osoo silkii waliin qabaanne ka ijaaza ol buufatee ol bira oolee ol bira galeetu jira hin jira guute silkii isaa gammaan beeku misenjerii isaa malee misenjerii naasaa normaaliin takka odaama bade anama na mudatee hin beeka misenjerii malee wal hin beeyne misenjeriin garuu sirriitti ol beeyna walis harkinee hin beeyna gaaf gaan feesbuuk isiin gubate eessa isii fidare Ofii wal jaalatan akka wal si wal jaalatan. jaalata achumaan wal dhabne bakka agarraan argine kulo lakkoofsa siin qabu lakkoofsa kiyyan wal argine wajji dannasne garuu immoo lakkoofsi siin jiru misenjera iimoo namni jedhu kanaan hin qabu asla nama silkii kiyya yoo laalte waa takka hin qabu waan akka iimoo waan akka waasaappii hin qabu barnaamijummaa hin qabu maaliif tiivii fa'aa qaba kiyya moobaayiliin naqqa'e waan akka iimoo misenjerii kana qabu kulo barnaamija hin qabu garte bas innaa akkasitti Okay, mee gaafima kana Dr. Blackman nama Baay'ee namni kun nama yeroo duraatiif karaa toora sooshaal miidiyaatiin nama gurraachummaa ofiitiin boone keessaa isa tokko Blackman jechuun gurraachota nama bilisoomsi keessaa isa tokko mee atis gaafima kana naa deebista jaalalli feesbuukaa fi miseenjeraan jiru hagamta akka dhugaadha hagamta akka ammoo jaalala sobaatii jettee yaadda. Jaalalli walumaa galatti jaalalli sooshaal miidiyaa irratti wal baratan karaa haala ammayyaa amma jedhamu kanaan wal baratan iimoos haa ta'u miseenjara waasaappii feesbuukii waama fedheenu haa ta'u inni kun biyaansi
dhibbarraa 95 yookiin 99 jechuun hin danda'amu jaalala sobaati. Jaalala sobaati. Maa fakkeenya yoo fudhanne amma intala takka yoo intala dubaraa takka irra yookiin riifilee jaratti wal xabbafne yookiin miseenjara ad wal gaafannee wal xabbafne yookiin wal jaalanne jechuudha. Wal jaalanne isilleen duraanuu feesbuukaan na barte. Anillee feesbuukaan bare. Akkasuma kabiraa baratti yoo feete kalaas kana wayya tana wayya waan jettu miizana rageettee filannoo keessa seenti gabayaan tun argitee gabayaa bilisaati keessattuu jaalalli feesbuukii kun gabayaa bilisaa waan ta'eef kana wayyinna tana wayyinna ka dhiirallee akkasuma filata inni sin filata isillee hin filatti ka dhiirallee dabbaa kana laale bira qabee laala lipistikii profaayil irraa kana laale filata olii gad fiigee sarchi godheetiniin aboo tanaa miti takalee baradhee miti tana wayyaa chaappilikii fi pilistingii chaappistik lipistik waan jedhamtu jira chaampiyoonsiligii akka jenne jedhanii waan hidhii kanatti dibatantu jira hidhii kana diimessanii lipistik akka nama dhiiga dhungatu eriga qaysirii nyaate qaysirii nyaati qaysirii haa jennu qaysirii maastika akkatti nyaata yookiin daaraa fuula dibatee harcee fa'a dibatee waan tokko jira sanuma lallaalee dabbaa isii kana laalee kana laalee sarchi godhee jala seenee ad gaafatee keessan bareeddu teenya maarre teenya jedhanii shamarran yeroo baay'ee bilas dhufanii keessan dhiiran gaafatanii hay jedhanii hin deebisu jalaa akkasumatti filannoo osumaa filatu yeroo fixataa jechuudha ka dhiiraas ka shamaraas warri feesbuukaa wal barate warri miseenjaraa osumaa filatu osoo taan biloo godhu isilleen osoo biloo gootu filannoo maratti yeroo fixatan kanaafuu jaalalli qilleensarraa kun dhibbarraa dhibbatti milkaraa'u dhibbarraa 95 muraasa abbaan rabbiin dura qadaritti dabalatee dhimma dabbaa kana situ kaase silaa gaafii kana yaadatu fedhu dhimma dabbaa kanaan kaaste mee dhiirri tokko yeroo hedduu ana wajjuu si wajjuu dabbaan jaalata dabbaan kun faayidaan isaa maali immootu maaliif jaalata dhiirri wanti dabbarra fayyadaman hin jiru wanti jiru waan biraati maal inni mee akka nama tokkootti ciintalte beeyta kun gaafiin kun gaafii sila gaafii kana mallasuu deebisuu dadhabee du'e ana deebisa mallasiin qacaalan hin jira gaafiin kun gaafii mallasittuu xiinsammuu nyaateetiin hin du'e osoo gaafii kana gaaf duraa gaafachuu baatanii mallasuu nurraan du'u ture jechuudha gaafii kana haga ammaa jaalmarroon fa'alee deebisuu dadhabanii galuu dadhabu maaliifi waa'een dabbaatun waa'een dabbaatun tokkoffaa wanni shanee waggaa 27 eertiraa tursiise dabbaa kana lammata wanni amma bosona keessaa abaa'oo shanee galchuu dide waa'ee dabbaa kana jechuudha gaafiin tun gaafii jabduudha maraafuu an humna kiyyaa ol waa'ee dabbaa kun lahubat gin das ilaala amma dhalaan hudduu qabdu takka achi ilaalu profaayilima isiitu yeroo deemtullee የመንግስት waan deemtu sitti tola jechuudha si hawwata gaafii kanarratti deebisa gaafatamee ture amma dura maal naan jedhe tokko dabbaa kana silaa kudoo namni hin baadhata dabbaa kana yeroo mootummaa nageettoti ka dabbaa osoo hin taane waan bira barbaadda maaliif dabbaan kun jaalala ol qabatee naan jedhe maaliif akkamitti jechuu dandeessennaan anaa fakkeenyaaf takka dabbaa laalee jaaladhe naan jedhe dabbaan isiin bareeda yeroo garuu mana dhufnee hojii kennu wanti ani barbaadu sun immoo akka dabbaa sanii miti naan jedhe qir jedhe dabbaan wanta fayyadu jira wanta fayyadne jira fakkeenyaaf an akka beekutti akka xiinxaleetti akkana barsiisanitti dabbaan kun ka fayyadu tokkoffaa dubartii takka hojii yoo deemtu pirootokoolii ebanneen xaloon ebalu takkan bareeddanii wajjin maqaan si toluuf kanaaf hin fayyada tokko jee hubatiif bareedumaaf lammaffaa gaafa istaadiyoomii seentummootu tiraasii sin barbaachisu tiraasii wal jala kaawwanne jedhamu tokko jira si galee istaadiyoomii yeroo tapha seentu guyyaa gixmaa jechuudha diskoortii jalaa waan barbaachisu namoonni tokko tokko kan warroonni aspaaltii tokko tokko jechuudha warroonni aspaaltii okay waan naga asirratti na wannoo dhiifanaa hin taane beeta tacaajiin tokko yeroo meedaa seenu taakeetta qumxaa maallaa godhatee seena yeroo sanillee dhaqu akkasumatti barbaachisa amma fakkeenyaaf taphataan tokko kaasii yeroo taphatuuf deemu taakeettan taphata taakeettan immoo maal qaba ilkee qaba akkatti ilkee irraa ol bobba'u jechuudha amma fakkeenyaaf taphataan tokko
kataakkeettan seenuu fi ka caammaa shuulii akkanaati seenu kamtu irra yoo garaagaran afiigu lafa dhaa fi lafa hin dhoofne kataakkeetta qabu lafa akkatti qabee jira lafa hin dhoofu kataakkeetta hin qabne kuni waa meeqa jala keetta boraatii jala kaa'utu jira waa meeqa jala kaa'utu jira ol fuudhuuf kaa'u mul'atuu qaba dirreen asirratti taphatu sun yookaan hin dhokata gara jalaati kanaaf dabbaa jechuun ilkee taakkeetta ilkee taakkeetta jala kanaati jechuudha baay'ee fayyada waa hedduu fayyada warroonni hin qabne illee haala salphaan hin baastanii yaani hedduu yaaddayna jalaa yoo na dubbistan argatuu dandeessanii maaliif yaadina waan nama yaashisu tokko hin jiru hedduullee ofitti hin daneessina ammoo akka malee guddatellee mootu ollaa rabbasha sigalee gaarii miti yaa maaliif taakkeettaan guyyaa ollaa rabbasha bakka jettan kanatti taakkeettaan kunaan fakkeenyaaf yoo ilkeen isaa akka malee dheerate istoodiyoo irratti fiiguun keenoo lawa itti fiidu san qoccoo jedha sigalee kanaafuu qoccoo qoccikoon suni irrachuu qaba jechuudha yoo gabalee guddatuu hin qabu taakkeettan tama likkitti homaa sagaleen isii hedduun dhaga'a akkasii ta'uu qaba malee taakkeettan akka malee guddate immoo qoccikoon hin baay'ata. dhiifa wajjin xiinxalaa mul'ii gadi haaluma barataniin barumsa baayoloojii keessa turanii baayoloojiin ammoo waan tokko gadi buutee himuudhaaf si tola yookiin ammoo waan tokko gadi buutee barsiisuudhaaf si mija'a maaliif wanta saalfii qabus jira wanta saalfii hin qabne jira achi keessa baayoloojiin ammoo kana hin barsiisu qoricha ta'us dhukkuba ta'us waan ta'e keessa gabbuutee barsiiste jechuudha. Egaa akkuma social student social akkuma xiinxalaa mul'ii gadii fi akkuma blackman jedhanitti waa'ee jaalala kaasanii jaalalli feesbuukaan eegalee feesbuukaan dhumataa jaalalli eegalee imumaan dhumataa jaalalli firiikooriin jalqabe firiikooriin dhumataa waan jedhu wayii kaanii mee warroota feesbuukaan jaalala dhugaa wal jaalanna nuti sin hin sobinaa nuti jaalala waliif qabnaa warra jedhanii amananiif. namoonni amma yoona feesbuuka wal janajjanii messenjera wal janajjanii lakkoosuma akkuma atin jette daayirektii lakkoosa walii hin qabne jira yoo feesbuuk jalaa qubate warra hin argine jira sanniiniif mee waan akkamii dhaamtaaf yoo kajaa dhugaa qabaattanii waan akkana godhaa jettee kadhaamtuuf jira. Amma suni asirratti namni akkasii yoo jiraate dhugama rabbii dubbachuu yoo ta'e soba guddaa tokkoof amma fakkeenyaaf baatii lamaaf guyyaa 14 kana hedduun irraa cufatee ture. Ridwaan malee namni yookaan aslii kenna gurraacha akkasii jedhu tokkoon isaa eessabbaa isaatiin hafi kijibaa jechuudha. Feesbuukni gubannaan jaalallee achuma wajjin gubate waliin argan jechuudha. Inni biraa immoo itti appideeti ta'u wajjin mataane. Gubate inni biraa amma bilillee haa furannu. Feesbuukni isii dhiyoo kana jalaa gubatee jira. Warri duraan bilillee too qachiito maarree koo jedhuun amma maaliin dubbisa ola koosan qabaate. Kanaaf jaalalli feesbuukaa yoo isii yookiin loogaawut amma yeroo baay'ee ijoolleen keenya loogaawut illee keessaa baay'een paaswoordiin dagatanii sammuun isaanii riipileey keessa deemanii taphachuu barataniimi paaswoordii dagatan feesbuukuma ofii kana yeroo isiin tasa keessaa baate yookiin bilbila biraa jijjiiratte seenuu hin dandayan ka dhiiras haa ta'u ka dhalaas jechuudha. Feesbuukni kiyya gubatee maarroo ta'anii achumaan takka seenuu dadhabnaan jaalallee fi jaarsallee haa ta'u waan fedhe haa ta'u achumaan bada jechuudha. Kanaafi furmaanni jiru warri feesbuukaan wal jaalatan feesbuukaan walitti dhufan haga danda'ameen erga waliin haasa'anii walii galanii waan irra walii galan sana irratti hundaa'anii lakkoofsa bilbilaa walii kennu adiraashaa jiran wal beeksisu akkasitti jaalala ofii jabeeffachuudha jennaan. Okay, mee asuma irratti xiinxalaa mul'ii gadiitii fi akkasuma bilaakmaayidhaaf dhaamsa Dr. Abdulhakim Reefuu osoo hin jedhiin suuraa dhaamsa naa dhaame Dr. Riidiidhaa fi akkasuma aslii nagaa naa jedhiin hedduu isin jaaladha naa jedhiin jedhee gaafii wayii isinii dhiyeessee jira isin lamaanifuu na fakkaata. Gaafii inni isinii dhiyeesse yeroo duraatiif kutaa kam keessatti magaalaa kam keessatti jaalalli dhugaa isin qabe yoo ka isin hin qabin taate karoora baafattan yoomi irratti jaalala dhugaa of qabsiisuudhaaf yookiin immoo qabamuuf deemtanii waan jedhu wayii lafa kaa'ime san irratti yaada naa kenna. Gaafii nagaa nu gaafachuu keetiif nullee assalaamu alaikum siin jennee jirra Abdulhakim keenya galatoomi. Jaalalli dhugaa inni jedhamu kun yeroo ammaa kanatti waan jiru natti hin fakkaatu. Fuula duratti illee waan deebi'u natti hin fakkaatu. Namni ammaa kun qilleensa ta'ee jira, kijibaan guutamee jira, sammuun nama ammaa kun bukaa'ee jira. I think jaalala dhugaa waan jirullee natti hin fakkaatu.
amma illee nan qabne fuula durallee ana jaalala dhugaa na qabuuf hin deemu yeree amana. Me ati yaaduma kana ani dhugaa dubbatuuf dhugaa waaqayyoon beekusaan dubbachuuf yoo ta'e jaalalti na qabeen beeku nan qabus maaliif nan qabne sababa qabaan nama jaala nama fuudhu tokko nama wajji dhidhimee gee dabarsuu hedduu tokkooyyuu akka jaalalirraa nan qabneen beeka jaaladhee akkanuma wajji jiraadha malee maal jettee naa dhiyeessite sobuun beeku jechuudha. Namoota gosa garaagaraatitti haasa'uu barateera qalbiin kiyya si haa galu. Dhugaa siif hima warroonni biyyaa baatan cufti keessan isin hin qabu jaalalli sobina. Wallaahi billaa hin qabu. Maaliif hin qabne beektaa? Qayyaayyeruu balte qalbiin tee akkamitti nama tokko si dhaabatta irra dabirata isii caaltoo dhufte qalbiin tee si sarafamti. Namni jaalalli qabu nama akkamiiti? Nama osoo jaalalan eegalin nama san qabatee nama san fuudhe bicha. Nama gaaf duraa jaalate san yoo itti heerumte yoo fuudhin sin qabu deebi'ee jaalalli si keessa bada si keessa bacaa dhiiga keessa. Anamma isa dhiisiti jaalalaa miti maabiraatii sana do'achi buqqistee natti suuyixee nan qabu. Maaliif oolman kiyya maabiraatii wajjin guloogisee mara. Ani maabiraatii hojjeta maabiraatiin hojjeta nan qabu jechuudha. Jaalalli kana boodas nan qabu yoo akka tasaa namni na jaalattus as keessa jiraate. Si jaalachuu inuma si jaaladha yoo na fuudhettillee nama si fuudha garuu jaalala dhugaa taga namaa ta'e imimmaan odoo akka tasaa si dhabe boo'ee maal jedhu san hin jiru soba hin boo odoo si dhabe tama bira fida. Sigalee namoonni dhugaa nama jaalala dhugaa jechuun bar fakkeenya nama jaalallee takka jaaladhee isiisa yoo dhabe biyyaansi waggaa lama waggaa sadii dubartii nagaa ol jedheen jedhu nagee hangaafadha jechuudha. Sun amma hin jiru namni tokko har'a wal lolteemi daqiiqa shan odoo hin gahin illiki kee baatuudhaaf tabaqqaltii qabira bakka buufatte dawwalte bareedaa kiyya aboo gaafsane bara akkana ta'ee si dide amma mootu akkana jettee abjuu si arge siistama jijjiirtee abbideet goote qabira. Jaalalli dhugaa hin dhufus hin dhalatus amma booda ka dhiiras ka dhalatu jaalalli dhugaa baadiyaa qofa jira. Bakka shabakaan hin jirre baadiyaa biyya teenna yoo son ta'in yaani baadiyaa riimoot eeriyaatu jira gammoojjii eeriyaa tokko tokko jira bakka qilee bakka silkiin hin jirre bakka duriyyummaan hin jirre jaalalli dhugaa achuma keessatti hafe xiqqoo achi laga keessaa ol baanan achumaan bubbeen fu gootee si fudhatte jechuudha. Warroonni wal jaalannus warri jaalataa jirtanis jaalala jiddu galeessaa jaalala ammayyaa'aadha malee jaalalli dhugaa 91 dura dhaabate akkuma wanno abaa'oo majji dhaabate. Shabakaan ergaachis dhufe abaa'oon wal diide mire jaalalli akkasuma wal diige kaa silkiin diige maal. Baay'isooyi jaalala waa'ee jaalalaa kanarratti jaalala dhugaa dhiira biraas ta'e dubara biraas ta'e jaalalli dhugaa karaa baduu hin jira. Sababni isaas namoonni lamaan karaa feesbuukaatiin yookiin sooshaal miidiyaatiin wal jaalatanii gaafa xiqqoomaaf yookiin inni koomentii namaa kennee yookiin ammoo isiin koomentii namaa kennitee isa yoo wal dhabde aarii isaa nama biraa bakka buusattee isa aarsuudhaaf jecha waa'ee isaa poostu gootii isa keedhii waan akkas akkasiitu jira. Jaalalli dhugaa tuni tajirtu akka itti jirtu wayiitu jira hin jirti akka itti jirtutu jira malee jaalalli dhugaa tajirtu namni tokko yeroo wal baraturraa hanga ji'a takka ji'a lama jaalala dhugaa wal jaalatti lamaanuu xiqqoo walitti deddeebi'anii jennaan assalaamu alaikum badee jira maal jettee atti qirtirra saallee atti malala sirak saallee demaar hin hafini hin dagatamta inturiin hin dagatamta waan akkasii oromotti na akkasanii namni yoo gaafa ol jaallatu anumarraa jalqabee guyyaa dura baradhu san intala takka irraa qabamee gaafadha fakkeenyaaf gaafadhe jaalalli isii dhuguma na qabe haasofne waan hundaa wal argine miree wallaallee viidiyoolee wal argine jennee xiqqoo torbee lama kennemi seenchi ich abboon irra dabooluu jammarte jechuu jammarte sirraa gala osu jaalala lammaa jechuun kontiraata yaani fixeensa bakka yoo suubada akkasi quba qabaadha. Baay'isooyi jaalalli feesbuukaa fi miseenjera sooshaal miidiyaadhaan adeemaa jiru kun obsa qabalee natti fakkaatu waliin obsanii yoo inni mufachiise isiin yeroo san poosti gootee yookiin isa aarsuudhaaf nama biraa waliin akkas eegalti innis ilma namaa waan ta'eef dhimma yaada biraa keessa seenaa kana kanaan yeroo baay'ee wal dhaba argina. Mee kanumaan gaafii kanaan wal qabatee listiin akkuma reefi achitti koompitara irraa isin agarsiisetti liistii baay'eetu dhufe warroota iimoodhaan feesbuukaan yookiin waasaappiidhaan ulfaan baay'eetu jira. Daa'ima sanniin guddisuudhaaf daa'ima kana warroota feesbuukaan iimoodhaan ulfaa'e kana guddisuudhaaf piroojeektii akkamii dhaabamuu qabaa haala kamiin guddifamuu qabatanii yaaddan? Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e daa'imman iimoof waasaappii miseenjar irraa argaman kun
hegeree daataa gaafilee si baasaa egeree ilmaan Oromooti egeree daasporaatitti baay'ee yaaddessaadha. Karaa biraatiin immoo kun listiin piroojeektiin ilmaan Imootii fi feesbuukii miseenjarii kana warri gaafii kuloo asirratti nu barreessa tekstii keessan laalaa jira hin bilbilina piroojeektiin gaafii qabdan kallattii maannu kaawwadha kuloo isinii baasaadha. Waasaappii fi miseenjarii kun maal jedhee si himu bakka duraan Oromoon keessaa yaate qilixoo guddaa mana hidhaa guddaa hidhe qopheessanii yookiin immoo dirree bal'aa isaa qopheessanii ilmaan Imootiif waasaappii kan achitti wali qabu. Akka wal keessa tareetiniin diqaalaan biyya nu balleessine fuula duratti ilmaan Imoof waasaappii kana osoo akka anaati bakka tokkotti walitti qabanii fuula duratti agaazii godhanii akka duraan agaaziin uummata keenya uummata nagaa fixaa turte kanatti Tigree fi Amaara kanatti osoo babbaasanii hegeree Oromootiif bareeda jechuudha. Yookiin ammoo yeroo baay'ee agaazii feesbuukaa fi miseenjeraa ta'ee eegu namoota achitti waa balleessan fa'aa waan akkasii gochuu waan akkasii saniif bareeda akkasumatti bareeda garuu mootu irra caalaa wanti kun osoo dhaabate dhimma walitti dhachuu waasaappiin miseenjeraan waan akkasiitiin walitti ulfeessuu walitti dhachuu osoo dhaabate bareeda yoo mootuu lakki dhalan dhaabnu dalagaa kennan kun jedhan barsiisaniitiin agaazii godhutu bareeda akka haadhaaf abbaa hin beekne Imoo fi waasaap illee akka wallaalu godhanii bakka tokko walitti qabanii Amaara fi Tigree kanatti bobbaasu bakka irraa dhalate waan of hin beekne amma beetee duraan miseenjaraa feesbuukaa waasaappii vaayibarii fi teelegiraama mika jiru amma nan box tokko dhufe nan boxii jedhani nan boxiin kun application haarawaa akkuma WhatsApp sagalee dalagaa bilbila kaanii irra xiqqoo kuni shabakaallee hin harkisa sii xirritti godhallee waan kana dhufe kuni amma fuulduraaf akka Imoo kanatti badii dalaga jettamoo wanta kana osoo inni badii kara badii hin deemne yookiin ilmaan baay'ee kara sanii hin dhalfamne waan akkamii godhamuu danda'a akka qophii akkamiitti itti deemuu danda'ama. Kuni applicationoota duraan jirurra ka isa daraniiti kun. Ka duraanii maqammaa isaatu nan boxi boxiin sindaa jechuudha. Maal yogguu jiru maal jechuu isaati ka duraanii immoo WhatsAppiin kun ulfeessan nama keessaa baasa. Kun immoo ulfeesseetuma dhalcha. Siigalee ka immoo WhatsAppii kun ulfeesse keessaa baasa. Siigalee siigaluu qabu. Nan boxiin kun immootu nan baasinaa hin ba'uu. jedha gaafa dhalate mootu irraa dheessan lamaanuu haati isin dheessitti abbaan isin dheessa maaliif kana waan ta'eef qophiin uummanni keenya fi chiikonni keenya fi akkasumas mootu warroonni dhiiraa gochuu qaban maalinni nan booksii kanatti osoo hin tarin dura waliigaltee ciccimoo lafa kaatuu qaban waliigaltee ciccimoo akkuma waliin waliin jedhaniin hin ta'uu hubachiisa jettee barreessitiif abbaan dura achii barreessu guyyaa akkanaatirraa karoora akkanaa qabne lafee baluuttiin akka na waraane jedhitiniin naa kakadhu jechuun ni qabdi. Lafee Imoo yookiin lafee miseenjarii. Lafee Imoo fi waasaappii tareen lafee qabsaa'ota teennaa miseenjarii fa'aati si qabe nan booksii kanarratti wali salphisnuu waliin tuynuu jedhanii waadaa walii seenuu qaban. Dur taangoo ture warroon amma taangoon beeku warra sirran ulaalu kun tokkochi maaliif laayinii taangoo kana zabana isaaniitii mi zabana keenya zabana nu dallaala turre san warroonni nu dallaalan fayyadamanii argine malee nu hedduun fayyadamne parsantii xiqqishuu fayyadamne gara dhumaa kanarratti. Egaa mee kanumarratti asii waa miskool quraana fakkaata daatan nu harkaa foontii jechuu deema mee dhaamsa iska qabdaniif mee himaatii proogiraam biraa qabna waan ta'eef proogiraam sanii ceena. Okay, walumaa galatti yaa bareeddota teennaa shamarres dhiirris ani isiniifin jira gorsaan keessan shamarran teenna dhiirri tokko jaalachuufaa guutuu si jaalachuuf jecha amma durallee akkuma isinii dhaame seeftii qaama keessanii sirriitti eeggadhaa dhidhiqadhaa babbareedaa of urgeessaa paantii keessan guyyatti yeroo 3 jijjiiradhaa maal kolfita dubartii takka wanni irraa eeggamu akka saayinsiin kennas yeus akka saayinsiin addunyaa jedhus dubartii takka guyyatti paantii 3 diratuu qabdi paantii qulqullina isaa eeggate akkasumas immoo paantii tokkocha jechuudha torbee 2 darbee jennaan paantii sun expired ta'eera maaliif baakteeriyaan hedduu waan irratti arrafuuf deebitanii miiccitanii itti fayyadamina 15 kennan yookaan ji'a tokko kennan darbaa kan bira haaree itti fida warroonni dhiiratti illee akkasuma yeroo waan fincaa'ee deemtan
shimala keessan oluma baastanii gadhiistanii itti gaddeebisuu osoo hin taane shimala keessan dhiqaa. Koloroksiin dhiqaa yoo barbaadan yoo wannoo diddan maaliif yoo ati shimala keejii ol fuutataniin ergasii fincaan kee keessaa gadhiistee achi boorsama keessa gaddeebistu namatti dhufa jechuudha kuni maaliif baakteeriyaa hedduu manuma shintibeetti ta'a jechuudha. Kana waan ta'eef akkasii akkasumas immootu daangaa isaa eegsisaa seera daangaa isaa seerota daangaa isaa qulqulleessaa. Bakka shimala jettan sanitti dhiifama addaan isin kutuu keessaniif naannoo shimala kanaa fi naannoo warqii kana bosona jira. Bosonni sun guyyaa meeqaan haadamuu qaba. Ani yoo dhuga diyaaspooraan asumarratti bakka takka deebista bosona jira bosona kana keessa bineensota kan jiranii amma wanti jira ana isin gaafata qoya mister bosona naannoo mul'iitti argaman yookiin naannoo shimala yookiin naannoo daayimandii yookiin warqeetti argaman bosona san yeroo guddatetti bineensota akka jeedala diimtuu jeedala diimtuutu jira borofaatu jira jeedala daalatti xixiqqoo takkaatu jira mee bineensonni sun balaa gurguddoo geessisuu danda'u balaan geessan jira bosonni kunoo yeroo guyyaa meeqan barbadaa'uu eegamuu qaba yookiin ammoo amma asirratti maaltu jira bosona waa'ee bosonaa kanarratti tempereechari naannoo sanii ni murteessa. Tempereechari naannoo sanii yogguu jennu fakkeenyaaf amma biyyoota alaatii fi biyyoota keessaa warri bakkeen itti bineeldoteen bineeyyiin baay'atu diyaaspoora osoo hin taane gara biyya keessatti warroota biyya keessatti yoo qatasan dheekkafataa randhaamsan dhaamuuf bineensonni sunniin miidhaa gurguddaa qaban. Tokkoffaa biyyee naannoo sanii akka hin gabbannee fi hin qancarsa biyyee naannoo sanii jechuudha. Hin xuuxa waan taateef wannoo xuuxa ka albuuda lafa jalaa xuuxa miiddisa. Albuuda waan xuuxuuf miidhaa gurguddoo tokko qaba. Lammaffaa immoo bosona kana keessa faranjoonni yeroo daawwiidhaaf dhaqan bosona kana keessa jechuudha. Asaatidha deebisa. Bosona kana keessa bosonni kun wanni inni dhaabatuuf daawwiidhaaf dhaabbata jechuudha. Yeroo amma faranjoonni biyyoota alaatti irraa fi biyyoota garaagaraa irraa daawwiidhaaf naannoo san dhaqan wanta isa rifachiisu wanta isa sodaachisu arguu hin qabu. Maalirree? Maaliif seriyeessidha warra biyyaatiif hin dhaaba biyya alaa jiru wanna kana diyaaspooraa keessa wanna kanaan jiru warra biyyaatiif hin dhaaba yeroo daawwii dhaqan san namni daawwatuuf dhaqe sun hawwatuu qaba jechuun bosonni sun maaliif wantoota akka amma jeedala diimtuu ati jettu bosonuu lootuu kana yoo arge hin dammaqa hin rifata sodaachisaadha faranjiin turistii namni turistii dhaqu jechuudha iddoo sanitti wanta turistiif dhaqe san holqa san qofa barbaada malee holqicha san laaluu barbaada malee bofti jiraachuu danda'a bofti jiraatu hidduu danda'a bofti isallee bofti sun siiddi jechuun summii sitti facaafata atillee balaa saniin saaxilamta. Kana waan ta'eef wanti isaan godhuu qaban holqa kana daawwachiisuuf yookaan immoo siidaa dhaabatu kana daawwachiisuudhaaf siidaa fi holqa daawwatti faranjoonni yeroo jara kana daawwatuudhaaf naannoo sun qulqullina qabaatuu qaba qulqullaa'uu qaba margi sun balleessuu qaban caakkan sun baduu qaba wanti daawwatamuu qabu bosona osoo hin ta'in bosonni siidaa sani bosonni garuma biraatitti ta'uudha qaba. Absi innaa kana waan ta'eef gaggabaabsee himaa fi bakki sun qulqullaa'uu qaba warra diyaaspooraatitti yoo ta'e immoo bineensonni sun hin jiru diyaaspooraa keessa diyaaspooratti wanti jiru maa inni warshaa garaagaraatu jira diyaaspooraa kanarratti warshaan isaanii kun aara yaasa aarri yaasuu diaspora bira diriidha
warshaan isaanii kun naannoo faalaqa diyaaspoora kun faalama naannoo inni jedhamutti jira. Turistiin tokko qilleensa faalamuun qabu yeroo dhaqutti qilleensa kana maaltu faala biqiltoota tokko tokko bibbiqilanitu jira. Biqiltuun kun akka hin faalamneef biqiltuun kun yoo jabaate guyyatti yeroo roobni roobu hunda yeroo nafa dhiqatan jechuun wallaalimatti qulqullaa'uu qaba. Kanaafuu warra duta diyaaspooraatii wani dhaabu naannoo keessan qulqulleeffachuudhaaf ana akka dhuunfaa kiyyaata irraa qa'ee isinii hima. Amma makiyya keessa shintibeetii kiyya keessa haadduu qabaan amma yeroo nafa dhiqadhu kamuu kamaanarra hin jirre kana qulqulleessa maal fire maal hojii salphaa miti xiqqoo mataa gochuudha silaa akka biyya keenyaa milaachuu ofitti rakkisuun hin jiru wannatu jira sondosii maashina jira qulqullaa'uudhaaf dhuunfamaa fi akkana jira dhuunfama keessaniif yeroo kamuu yeroo shaawurii seentan ganamaa galgala waa tokko rakkoon qabu kun aadiidha of qulqulleessadha dhiirri kennallee akkasitti dhaamsa isinii dhaama warroon inatti muufattan gara jalaattiin isin barsiisa yoo barbaaddan deebi'ee fixadhee jira. Okay, mee atis gaggabaabsitii daataa waa jedhana fakkaata qophii biraatti irra. Kanuma waan bareeda jedhanii gabaabumatti bosonni naannoo san jiru yeroo yeroodhaan qulqullaa'uu qaba xaragamuu qaba. Nama hawwatu miidhaa malee bu'aan qabu waan hin jirreef gonkumaayyuu naannoo osanitti naannoo turistoonni qubatan san bosonnumaan barbaachisu tokko hin jiru waan ta'eef yeroo yeroodhaan haamamuu barbadeessuu qulqulleessuun barbaachisaadha. Kanuma dhaama kun gabaabumatti faayidaa hin jiru miidhaa malee. Okay, galatooma xiinxalaa mul'ii gadii Dr. Riidii Adamii fi akkasuma xiinxalaa obbo yookiin Dr. Blackman yookiin maqaa wanti isaatiin nama gurraachummaa isaatiin boonee galatoomaa har'a as dhuftanii haasaa gabaabaa na wajjin gochuu keessaniif. Egaa daawwattoota kiyya akkuma argaa jirtan nuti waan kolfaa yookiin waan taphaa haasoyne malee keessa gorsa qabaa sin kolfisiisaa gorsa ijoolleen safuu hin beetu maal hin beetu odoo hin taane nuti kolfaa dhugaa jiru faaktii jiru sinitti himnee kolfa keessa yookiin barumsa baratan jennee waan yaadnuufi egaa mee akkuma beekamu asitti keessummoota kabajaa lamaan kana kennaa addaa ta'e qabadhee fi dhufee jira baay'ee anaa miti namoota 230 wayii keessa filatameeti kennaan kun kenname. Egaa kennaa kana isin duratti kennaa fi dursa kennaa kana xiinxalaa siyaasaa yookiin xiinxalaa mul'ii gadii Dr. Riidiidhaaf kennaa karanumaan nama hordofaa isiniin jedha. Kara kennaa tarraa baay'ee kennaa addaa qabna. Kennaan kuni akka Dr. Riidiiti yookiin xiinxalaa mul'ii gadiiti. Kennaa kana isuma duratti asumatti fudhadhaa. Hin banu manatti bana. Yoo asitti kafateedhaan kafata yoo kan hin banu. Silamaan bakka takka bantanii yoo haa banamu warri jettan asitti argisiisaa. Koomatti keessan barreeffadhaa kennaan kun haa banamu warri jettan. Kennaan itti aanu Dr. Blackman nama gurraachummaa isaatiin boone kennameefii jira. Egaa atis kennaa kana nu qabi warri haa banamu jettan. Warri manatti bani jettanillee. Koomatti dafa. Abanamu. Hiikkafat jedha. Warri haa banamu jettan haa hin banamaa kennaan warri ammoo hin banamuu jettan akkasuma galatanii jechuudha banamuun tokko dhufee. Jiru. Haa banamuu jettee haa banamuu. Hin banamuun tokko jiru hunaan hin banu. Haa banamuu jettee bani. Bani ilaalla. Kunoo ilkaan hin qabu si Bani. argu bani jedhee. Yaaboo kondomii waliif kennatanii. Kondomii jedha. Warra biyya faranjii kun bar waan ganamaa. Waan ganamaa galgala. Faranjii keessa guruuf hin jiru biyya arabaa waan akkasii. Biyya arabaa. Goga boloo fadamna. Okay, mee abanamuu baay'atee jira. Xiinxalaa mul'ii gadii Dr. Ridwaan mee bana. Hiikkafat. Egaa kan isaa kennaa addaati na fakkaata kennaa kana. Saniin adda kiyya adda. Hin banu adda waan addaati. Hiikkafataa jedhan. Abanamu. Kiyya saniin adda kanaan adda. Adda waan addaati.
kennaan kee banamuu dee waan biraatu keessa jira yoo wajjaame daa'imman keessa jira karameellaa ta'e dhiirri ijoollee miseenjeraan na dubbisa warri haa banamu jettan naa banamuu dee miseenjeraan na dubbisa baay'ee kennaan kun kaayoo qaba kaayoo inni qabu maalidha yeroo duraan waa jaalatanii akkasuma dallaa jala gugulfamaa jiran barumsa deeman karameella akkanaafaa walii bitanii taa'anii waliin qo'achuu jira waliin jaalala dhugaa warroonni dabarsan waan akkanaa bitaniiti mi'a akkanaa walii kennanii ijoollee asirratti bana jedhaa jirti egaa ni bantam na fakkaata mee banaafi banamuu dee kiyyaa magaraana nyaatu banaa garuu hundaafuu ija qabadhaa keessaa yes diyaamanduu wattuwal diyaamanduu wattuwal iyya wattaano egaa waan akka kanaati iyya wattaano በጣም ደስ የሚል ነው ቺፕስ yaa kennaan kun kennaa addaatii kennaa kaayoo of danda'e qabaa hiik of danda'e qabaa wanta mi'aati This is new kissing la new kissing with caramella kissing ya raawdu be waan akkasaniiti isin jenna wantoota amma haasuyni hanga amma haasaa turre kolfa keessa gorsa ajaa'ibaa isinii ta'a isinii jennee abdanna kutaa tokkoffaa haala kanaan xumurree nuti wal jaalannaa wal kabajnaa waliif duunaa waliif jiraannaa isiniin jedha sinillee baay'ee jaalannaa baay'ee isin kabajnaa warroonni koomentii gaarii nu kennitanis warroonni koomentii fokkataa kennitanis galatoomaa isiniin jenna warroonni mufattayyoo jiraatanis galatoomaa dhiifamaa isiniin jenna kiyya daalachaa ka isaa diimadha kennaan garuu wal addaa mi'aan tokkoma kennaan wal addaa mi'aan tokkoma jaalala ta'e jaalala kana waan adda isa godhu bifti isaa garagara haa ta'u malee mi'aan isaa tokko waan ta'eef jaalala jechuun laayik karameellaa jechuudha akkasuma mire akkasi waan akkasaniiti I love you biyyee alaaba zaamtaataa inee waddaaloo karameellaas kamiwuxa waan akkanaati isiniin jaalannaa Allah salaamni abzaallaችሁ ባለችባችሁ ባችሁ ባችሁ ባለ በጭ